Akasira macaafa faarfannaa boqonnaa 33 sagalee dubbisa akasira. Inni in dubbate wanti inni dubbate sin ta'e. Inni nabboome wanti inni abboomes ka'ee dhaabatee ameen. Inni in dubbate wanti inni dubbate sin ta'e. Inni in abboome wanti inni abboomes ka'ee dhaabbate. Waaqayyoon dubbate in ta'e. Waaqayyoon abboome wanti inni abboome ka'ee dhaabbate. Waa'ee dubbachuu waaqayyoon xiqqoo xiqqoo barbaada. Biyya lafaa kanarra dubbii hedduu jira. Addunyaa kanarra sagalee hedduu jira. Dubbiin waaqayyoo garuu dubbii barootaarraa, dubbii namootaarraa, dubbii haalotaarraa, dubbii qilleensaarraa, dubbii bineensaarraa, dubbii seexanaarraa, dubbii foon qabeessaarraa adda. Maal jennaan humna qaba. Hojjechuudhaan adda ta'a. Inuma dubbi jechuu waaqayyoo. Dubbiin waaqayyoon jiraachisa. Macaafa faarfannaa 85 lakkoofsa 8 irratti Daawit akkas jedha. Wanta waaqayyo dubbatu dhaggeeffachuu nan barbaada. Sabni isaa warri isaaf of kennan gara ga'ummaatti hin deebi'in malee gooftichi nagaa isaanitti dubbata. Waaqayyo nagaa dubbata. Ani dubbii isaa dhaga'uun barbaada. Dubbii hedduu jira. Sagalee hedduu jira. Garuu kan waaqayyo duwwaan barbaada Daawit. Maaliif ennaan hore? Inni kaan dubbii balleessuudha. Inni kaan dubbii cabsuudha. Inni kaan dubbii miidhuudha. Inni kaan dubbii gufachiisuudha. Inni kaan dubbii dogoggorsuudha. Inni kaan dubbii karaarraa kaachisuudha. Dubbiin waaqayyo garuu ijaara. Dubbiin waaqayyo garuu fayyisa. Dubbiin waaqayyo garuu supha. Dubbiin waaqayyo garuu dhidhiiba. Ulfinni gooftaadhaaf waaqaaf lafarratti haa ta'u. Waaqayyoon dubbate kan inni dubbate hin ta'edha Daawit. Waaqayyo waan dubbate gochuudhaaf waaqa danda'udha. Abbaan Ibrootaa gaafa barreessu Ibroota boqonnaa 4 lakkoofsa 12 irratti dubbiin waaqayyo jiraataadha. Humna hojjetus of keessaa qaba. Billaa gara lamaan qarame caalaa qara qaba jedha. Jiraataadha. In hojjeta qara qaba. Humna qaba. Humna hojjetu qaba. Dubbiin namaa humna hin qabu. Namni dubbate lafa dubbate hankaara jedhee jecha isaatti booda deebi'ee gaabba. Dubbiin Kiristoos garuu jechi Kiristoos garuu lafanni jedhee jira. Maal jennaan ree dubbii isaa jechuun isa jechuudha. Akkas jedha Luqaas boqonnaa 5 lakkoofsa 4 kaasta yoo dubbata dubbii isaa eega dhaabee booddee immoo Phexrosiin jedha. Qurxummii qabuudhaaf gara harka mirgaatti siqaa kiyyoo keessan darbadhaa jedhe. Qurxummii qabuudhaaf gara harka mirgaatti siqaa kiyyoo keessan harka mirgaatti siqaa kiyyoo kee darbadhu jedhe. Egaa dubbii isaa dhaabe. Siqii darbadhu kun dubbii gooftaa. Galaana Galiilaa keessa halkan guutuu dhamaa dadhabaa aarsaa kaffalaa dhiphachaa turan Phexros fa'a. Amantii guddaa dhamaa turan Phexros fa'a. Wallaansoo ulfaataa kee turan Phexros fa'a. Garuu jecha dhufeam sagalee dhufeam waama dhaban keessaa waama hin jirre keessaa sagalee jiraachisu. Kanaaf hojii isaatiin beekama dubbii Waaqayyo jechuun barbaada. Waaqayyo dubbannaani lafa onaatu sii lallisa. Waaqayyo dubbannaani du'aatu ka'ee siif jiraata. Waaqayyo dubbannaani gogaatu jiidha. Waaqayyo dubbannaani galaanatu lafa onaa siif ta'a. Inni dubbannaan attamitti hin qabu. Maaliif hin qabu? Eessaan hin qabu? Herrega kam keessa nama galchisiisu kansa? Tilmaama keessa hin galfamu kansa? Haleluuyaa. Waaqayyo dubbate jechu waaqayyo jecha namaarra adda waan ta'eef maqaan isaa eebbifamu. Phexros fa'a halkan guutuu dhamaa'anii dadhabanii waan argachuu dhaban waan itti milkaa'uu dhaban jechi Kiristoos dhufnaan
dubbiin afaan gooftaa dhufnaan sekendii gidduutti hamma kiyyoon tarsa'uu ga'utti qurxummii danuu qaban. Hanga kiyyoon tarsa'uu ga'utti eessaa dhufti qurxummii? Edeewwan jirtu kana duroon turre eessaa dhufti? Akka namaatti gaaffiidha. Akka waaqayyotti garuu gaaffiin qabu. Edalkan guutuu baay'eetti dadhaban. Inni utuu akkas yaa barsiisa ede guutuu edalkan guutuu baay'eetti dadhaban. Homaas hin qabne. Amma garuu eegate jette dubbii kee jedhee kiyyicha nan darbadha. Dubbii eenyuuf jedhee dubbii Kiristoos ilaame kiyyoon ati dubbii Kiristoosii keessa taate darbattu yoomiyyuu duwwaan ta'u. Karoorratti dubbii Kiristoos keessa taate karoorsitu yoomiyyuu kisaaraa hin qabu. Deemsatti dubbii Kiristoos keessa taate jalqabde yoomiyyuu karaatti nafu. Hojiinatti dubbii Kiristoos keessa taate hojjettu yoomiyyuu dadhabbii hin qabu, miidhama hin qabu, bu'aa malee. Gaa'ilatti dubbii Kiristoos keessa taate dhaabbatte yoomiyyuu diigamsa hin qabu, ijaarsa malee. Dubbii keetiif jedhee kiyyicha nan darbadhe. Dubbii Kiristoosiin kiyyoo darbannaan hanga tarsa'uu ga'utti qurxummii danuun argame. Dubbii Kiristoosiin maaltu hin ta'u? Isa dubbannaanoo galaana dhaabata. Inni dubbannaanoo du'aa ka'a. Inni dubbannaanoo jaamaata arga. Inni dubbannaanoo maraatu fayya. Inni dubbannaanoo goopoo qajeela. Dubbiin Kiristoos jireenya qaba ka, humna qaba ka. Haleluuyaa. Kiyyoon isaanii amma tarsa'uu ga'utti qurxummii danuu qabatan. Maaltu ta'e eda maaliif dhaban? Har'a maaliif argame? Amma dubbii Kiristoos dubbate ka. Waan inni dubbannaan waan hin jirre jiraata. Inni dubbannaan waan hin argamne argama. Inni dubbannaan waan hin mul'anne mul'ata. Inni dubbannaan waan hin danda'amne danda'ama. Gooftaan dubbannaan dhokannaan hin jiru. Gooftaan dubbannaan miliquu hin danda'u. Gooftaan dubbannaan wanti gurra hin qabne gurra godhata. Gooftaan dubbannaan wanti dhaga'uu hin dandeenye hin dhaga'a. Wanti socho'uu hin dandeenye hin socho'a. Wanti jiraachuu hin dandeenye hin jiraata. Dubbii Kiristoosiif galanni guddaan Waaqayyo dhaafatu. Dubbii keef jedhe keessa nan darbadha. Kanaaf Daawit wanta Waaqayyo dubbatu dhaggeeffachuu nan barbaada kan inni jedhe kanaaf. Kutaa keenyatti waan deebi'e Waaqayyo hin dubbate. Kan inni dubbates hin ta'e. Ituma malkaan jiru ituma lagni jiru Israa'el hin beelofne jennaan. Anono Israa'el dheebonneerra afaan tunu goge jedhanii Musee rakkifnaan Waaqayyo dhaqeetii kattaa sana rukuti bishaan keessaa haa ba'u. Bishaan dhuganii kattaan sun hin dhumaa jedhe Waaqayyo. Lafa cabsuu moo dhagaa cabsuutu bishaan baasuuf qallaalii. Malkaatu hin jiru jara waan hunduu maarree Waaqayyo jennaan ol qixxeedha. Lafa cabsee bishaan baasuuf dhagaa cabsee bishaan baasuun Waaqayyo ol qixxeedha. Garaachatti fayyisuuf kaanseriitti fayyisuun Waaqayyo ol qixxeedha. Mana kutaa tokko namaa kennu fooqii namatti ijaaruun Waaqayyo ol qixxeedha. Baajaajii namaa kennuuf xiyyaara namaa kennuun Waaqayyo ol qixxeedha. Sun guddatee sun hin xinnaatu. Wanti itti dabalu hin jiru Waaqayyo. Hin dubbata hin ta'e bakka tokkuma dubbata waan hundumaaf. Jabaadha ka inni. Haleluuyaa. Haleluuyaa. Jabaadha ka. Kanaaf Waaqayyo hin dubbata kan hin dubbate hin ta'e. Seera uumama boqonnaa 21 lakkoofsa tokko irratti Waaqayyo akka abdachiise ture Saaraa yaadate akka dubbate immoo hin godhine akka abdachiise turetti yaadate abdachiisee kakateedhaaf waadaa galeeraaf akkuma abdachiisetti immoo yaadate akka inni dubbate akka abdachiise turetti Saaraa yaadate akkuma dubbate immoo hin godhe. Akkuma dubbate godhe Waaqayyoon keenya waaqa akka dubbatu godhu. Dubbiin namaa yeroo tokko tokko faallaadha. Ani sii jira, sin gargaara, abdiin sii ta'a, qaawwa kennan doo jedhe namni oolee bulee ofiisaaf iyyuu kan si fayyadu miti isa adaraachaa isaa yeroo barbaadee dhabdu jira. Ani sii jira jedhe rakkoo kee furmaadhaan ta'a jedhe sin gargaara jedhe sin jajjabeessa jedhe. Ofiisaaf iyyuu jiraasaaf du'eessa iyyuu barbaadee yeroo dhabdu jira. Ituu jiru kan jirre kan ta'u
waaqayyoon keenya garuu sagaleen jira, hojiin jira. Abdiidhaan jira, raawwiidhaan jira. Kakuudhaan jira, qabatamaatti mallattoodhaan jira. Haalleluuyaa. Gaafa wangeela Yohaannis boqonnaa 11 gaafa dubbiftan gaafa ganda Maariyaamin Maartaafaa dhaqe guyyaa arfaffaatti dhaqe. Guyyaa arfaffaan namni hundumtuu awwaalee agaarra kaa'ee boo'ee fi gaddee gadda isaa fixatee abdii kutatee inni gaggale galee inni afe namoonni hundumtuu tolii galee du'i Alaazaar du'a isa dhumaa ta'uu beekee yeroo fixee taa'etti dhaqe. Gaafa dhaqe eessatti awwaaltani na geessaa jedhe. Iddoo awwaala isaatti na geessaa jedhe. Yommuu kana dhaga'an isaan waa'ee du'a isaa haasaa jiru malee waa'ee du'aa haasaa hin jiran. Yesuus du'aa kaasuu dhufe isaan immoo du'a isaa labsu. Isa seexanni du'a sitti labsaa jiru Yesuus kaasuu dhufeera. Gaa'ila kee, tajaajila kee, barumsa kee, fayyaa kee, dhala kee, kaayyoo kee isa seexanni gadda sitti labsu sana. Isa seexanni boo'icha sitti labsu sana. Isa seexanni maaqii gaddaa si uffachiisuuf jedhu sana Yesuus kaasuu dhufeera. Du'aa keetu ka'a. Du'aa kaayyoo keetu ka'a. Du'aa gaa'ila keetu ka'a. Du'aa barumsa keetu ka'a. Du'aa hojii keetu ka'a. Du'aa mooraalii keetu ka'a. Waaqayyoon keenya du'aa kaasa. Ituma seexanni du'a labsu. Ituma seexanni du'eera dibbeere kutuu Yesuus hin ka'a jedhee dhufa hin kaasa. Eessatti awwaaltan nageessaa gaafanne dhufu. Warri Yihuudotaa akkas jechaa duukaa deemu. Inni ija namicha jaamaa sanaa bane namicha kana immoo oolchuu hin danda'u ture warri kaan. Warri kaan hin amatu. Warri kaan immoo mee wanta inni godhu ilaalladhanii isa gamaggamuuf gimgamaaf duukaa yaa'u. Gamaggamanis dhiisanis garuu Yesuus hin deeman. Gaafachi ga'an dhagicharraa fuudhaa. Maal turreedha? Dhagaa turreedha. Dhagicharraa fuudhaa. Gaafa dhagicharraa galagalchan Alaazaar siinan jira as ba'i jedhu. Kutaa keenya ammaa keessatti Waaqayyoon dubbate kan inni dubbate hin ta'e. Waaqayyoon abboome kan inni abboome ka'ee dhaabbate hin abboome. Kayi siinan jedha inni abboome. Abboomiidha. Alaazaar siinan jira. Kayi gaafanne dhufu. Namicha awwaalame guyyaa 4 garaa labaa keessa ture qaxxannaan kee dhaabate. Kun asoosama miti macaafa qulqulluudha. Gaafanni ka'ee dhaabbatu harkaan miila isaa ija isaattis wayyaan hidhamee ture. Yesuus irraa hiikaa gadhii isaa hadhaquu jedhe. Du'eera deemnan, hin ka'u deemnan, falan qabu deemnan, deebiin qabu deemnan. Atumtu waa'ee kakuu kee, waa'ee mana kee, waa'ee jireenya kee, waa'ee gaa'ila kee, waa'ee fayyaa kee, waa'ee dinagdee kee, kan kee kan ta'e firris diinnis falan qabadhe kan si boo'ee jira. Abdiin qabadhe kan si boo'ee jira. Abdiin qabattee kan itti boosse qabda. Kan seetan itti boosse jira. Lakki waama abdiin qabne qabu jedhame abdii godhataga. Gooftaan bira geenyaan harki Waaqootti dhufnaan irree Waaqa irratti ol kaanaan wanti abdiin qabne, wanti falan qabne, wanti deebiin qabne Kiristoosiin fala argata. Kiristoosiin hiika argata. Maqaan isaa bara baraan haa eebbifamu. Kan dubbate afaan Waaqayyooti. Kan dubbate sagalee Waaqayyooti. Kan dubbate jecha Waaqayyooti. Kanaaf Waaqayyo isa dubbate godhe. Atillee jireenya kee, qalbii kee, laphee kee, hafuura kee Waaqayyo irratti of gati. Amanadhu Waaqayyoon. Abdadhu Waaqayyoon. Inni hidhaa kee seenaa du'e, jireenya du'e, abdii du'e, mul'ata du'e,
mooraalii kaasuu danda'a Waaqayyo. Maqaan gooftaa Yesuus haa eebbifamu. Sagalee kana Waaqayyo nuuf eebbisu. Kanumaan Waaqayyoon ol ejjin taane kadhanna. Jabaaf amanamaa guddaaf jiraataa arjaaf garraamii tolaaf qulqulluu Waaqayyo amma jettu geessu mootii durii mootii har'aa mootii borii mootii bara baraa gooftaa hundumaan olii ati Waaqayyo keenya baay'ee si galateeffanna baay'ee sitti gammanna baay'ee sitti janna saba kana waan gargaarteef ilmaan kana achi waan dhaabatteef gola isaan jiran keetti mandaraa isaan jiranitti biyya isaan jiranitti jajjabina gargaarsa tumsa oolchuu waan taateef maqaa Yesuus Kiristoosiin maqaan kee haa ulfaatu. Si malee Waaqayyotu hin jiru. Abbaa gaariitu si furee dhugaatu si abdii amanamaa si kattaa jabaa si maddaara galfii si gooftaa si haa galatu. Waa'ee gargaarsa kee waa'ee jaalala kee waa'ee tola kee waa'ee eebba kee waa'ee arjummaa kee waa'ee qabbana kee maqaa gooftaa Yesuusiin ulfaatu. Kallattii baay'een haala baay'een bakka baay'een iddoo baay'eetti nu gargaarta. Tokko keenya wajjin taate warra baay'ee isaaniif abbaa taate haadha taate obboleessa obboleettii taate aantii taate tumsaaf utubaa taate irkoof mari'aa taate wabiif dhadhaabbata taate yaa Waaqayyo gooftaa jiraachiftee har'aa waan isaan geesse saba kanaaf sin galateeffadhu. Biyya ormaa keessatti hin ganne gola ormaa keessatti hin dhiif yeroo abbaan yeroo aan yeroo obbolaan yeroo lammiin yeroo haati mana yeroo abbaan mana yeroo kan isaan abdatan hundumtuu irraa fagaata ati irraan fagaanne saba kana ammammaatti baattee ammammaatti eeddee ammammaatti golgitee ammammaatti kunuunsitee jirta. Harka kee beeka sabni kun oolmaa kee beeka sabni kun gaarummaa kee beeka sabni kun eebba kee beeka sabni kun jaalala kee beeka sabni kun tumsa kee beeka sabni kun maqaa Yesuusiin si haa galatu maqaan kee haa ulfaatu. Kan akka keetu hin jiru gaarii akka keetu hin jiru guddaa akka keetu hin jiru arjaaf amanamaa akka keetu hin jiru ilma Waaqayyo ulfaatu gatii jaalala kee ulfaatu gatii eegumsa kee ulfaatu gatii gargaarsa kee ulfaatu gatii eebba kee ulfaatu gatii arjummaa kee ulfaatu gatii qabbana kee ulfaatu amma gaasiin kadhadhu. Saba kana kan lolu jireenya isaanii kan lolu nagaa isaanii kan lolu foonii fi hafuura isaanii kan lolu yaa Waaqayyo gola isaan keessa jiran kee taa'ee kan lolu qilleensa irra taa'ee kan lolu nama kee taa'ee kan lolu bineensa keessa taa'ee kan lolu darboon seexanaa xiyyi seexanaa waraan seexanaa akeeki diinaa aangoon abbaa ormaa humna furammeenyaa maqaa Kiristoos gooftaan iddoo jirutti haa waraanamu nagaa isaaniirraa afura isaaniirraa jireenya isaaniirraa mana isaaniirraa bara isaaniirraa gaa'ela isaaniirraa oolmaa isaaniirraa hojii isaaniirraa waraaneera hojii diinaa ergaa seexanaa humna seexanaa aangoo seexanaa maree seexanaa ijaarsa seexanaa nama keessa gore qilleensa keessa taa'e haalan beekamne karaa beekamaan kan isaan dhiphisu dhukkubatti darbate yaaddootti naqee abdii kutachiise lolatti kaase ijoollee kee kan lolu nagaa isaanii afura isaanii gammachuu isaanii eebba isaanii mul'ata isaanii kan toomsu ergamaan dukkanaa humni Luusifer humni xibaaraa humni digimtii humni mooraa humni waaqa tolfamaa maqaa Kiristoos gooftaan iddoo jirutti adiigamu hojiinsaa adiigamu ergaansaa adiigamu akeekisaa adiigamu mari'aansaa adiigamu tooftaansaa adiigamu caasaansaa adiigamu ajandaansaa adiigamu walga'iinsaa adiigamu mari'aansaa adiigamu sochiinsaa adiigamu Waaqayyoodhaati. Waaqayyo warra isa jaallatan karaa hundumaa gargaaree gara gaariitti isaan geessadha dubbiin kee karaa hundumaa isaan gargaare si amanatan sitti baqatan kooluu sitti galan abdii si godhatan da'oo si godhatan daannoo si godhatan amanannaa si godhatan iddoo baqannaa si godhatan miliqee si godhatan michuu si godhatan maqaa Yesuusiin gargaar warra sitti baqatan abbaa isaanii haadha isaanii lammii isaanii waan hundumaa bakka buusanii gara keessa isaanii siin bakka buufatanii si ilaallachaa kan jiran maqaa Kiristoosiin gargaar harka isaanii qabi hidhaa dhukkubaatti hidhaa seexanaatti hidhaa cubbuutti amala biyya lafaatti dadhabbii foonitti rakkoo fiyyumatti hammayyuu hafayyan hamilka'an hojjetanii akka naman ta'an hojjetanii tarreerii akkan dhaabban dafqanii dafqa isaaniitti akka milkoof kan eebba isaanii saamu kan kiisi isaanii saamu kan barruu isaanii saamu kan gola isaanii saamu kan gaa'ela isaanii saamu maqaa gooftaa Yesuusiin iddoo jirutti waraanamu xeeyya hamaana waraanamu humni hamaana waraanamu darboo hamaana waraanamu erga hamaana waraanamu aangoo hamaana waraanamu irreen keenni jabaan aangoon keenni sirriin murtoon keenni dhugaan maqaa gooftaa Yesuusiin jireenya isaaniirraa dhufu kallattii hundumaan ammallee gargaaraman dhadhabootan gargaarta dhukkubsatootan fayyifta
warra cabanii wal anta warra hidhamanii ni itta maqaa Yesuusin ammaa jalqabanii kallattii hundumaan gargaaraman ati Waaqayyoodha ati guddaadha ati qulqulluudha ati amanamaan ati arjaadha ati garraamiidha waa hundaa goota waa hundaa hojjetta waa hundaa raawwatta waa hundaa bakkaan geessa waa hundaa fiixaan baafta maqaa kee amanatta maqaa kee kabajja maqaa kee ulfeessita Waaqayyo keenyaati ulfinni kee ammallee mul'atu galanni guddaan siif haa ta'u maqaan kee bara baraan agalateeffamu boqonnaa gaarii si haa galatu abdii dhugaa si haa galatu nama jireenya kee baay'ee dhiphina guddaa keessa jirtutu jirta lola karaa sadii lolamta tokko mana keessa jirtu lolamta lammata fayyummaa kee lolamta sadaffaallee karaa biyyaati karaa maatii lolamta yeroo garaa garaatti seexanni akkati isa hojjette harka kee keessatti hin baadhanneef harka kee duwwaa gochuuf jedhe gaafa hundumaa rakkina uume akkati rakkoo sana furuuf jette kiisiin kee duwwaa ta'u godha maatii gargaaruutti rakkoo maatii furuutti in ijaaramii nafte dadhabbii dadhabdetti dadhabbiin kee firii maleessa ta'e yookaan immoo firii dhabeessa ta'e yeroo filaattu yeroo teessee of tilmaamtu of harkaan qabdu hojjedheera kana qaba kanaan waan godhadha jettee waan ittiin jajjabaattu hin qabdu hojjettee akkuma nama kamii garuu rakkoo manaa furuuf jetteetu harka duwwaa hafte seexanni immoo kana sababa godhateetu meerri maal bu'aa buufatte akkanumaan dhiphatte akkanumaan arrabsamte akkanumaan gola namaatti cabdee siin jedha kanaan garaan keessi gadda Waaqayyo akka jedhe abaarsa sariirraa sitti argame akka hundeen kee ijaaramneef abaarsa jireenya kee nagaa kee rukutee jira ani garuu abaarsa kana humna waaqummaa koo rukuteera kana booda surratti hojjetu in abaaramtu kiisiin kee barruun kee abaaramu ani Waaqayyo eebbaan si yaadadheera ololaaf asasa diina kee dhaga'in abdiin kutatin yaadda'in ani Waaqayyo sin gargaara sin utuma sin tumsa sin jedha gooftaan maqaansaa bara baraan agalateeffamu Waaqayyoodha inni maqaansaa eebbifamu akkasuma sammuu kee baay'ee kan si jonja'u gajjettee ol jechuu kan dadhabdu lafaan kan si maru yeroo itti kaatu waan hundumaa nama si jibbisa ofii kee si jibbisa jireenya si tadheessa mallattoo keeti kun siifillee harki Waaqayyo fooyyinaan sii dhufeera kan biraan rifeensi mataa kee baay'ee kan si bubuqqa'u rifeensi mataa kee baay'ee kan buqqa'u dibatan dibda yookaan immoo